daa'isiin baatii afur garaa qabatteetiin na dhoysite maan dhoyste yennaaniin namatti himtaatiniin himuun barbaanne maali jettee sodaattee na ijuma namaa kanniin kana jetteetiniin amma waa hundaafuu baga gammaddee baatii afur garaa qabate akkasii miyyaa garaa qabdan dhugam baatii meeqam baatii afurii akkasii baatii afurii hordoftoota keenya namoonni hawwatanii jirtanii ilmooteen arguuf namoota hedduu koomentii keessatti argina yoom ilmoo dhaltanii maali rabbi ilmoo isin kennu maali ta'in du'aa nu gootanii isin hundi keessanuu warra du'aa gootanii lee galatu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota daawwattoota keenya hundi keessanuu bakka jirtan nageenya sochhaa jiraatu jecha Sumayyaa assalamu alaykum jedhinka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota hordoftoota kam jirtanii naqa qabdanii adamaatuuf fayyaa qabdanii yaa ijoollee Oromoo kam jirta fayyaa qabdanii fayyaa qabdaa jirtu jirra akkasii ar'a maaliif dhuftee surprise yookaan mufaajaa hordoftoota adamaatuuf himuuf miti akkasii mi maali sila mufaajaan ijoollee maal ijoollee qabda eenyu qaba ijoollee qabda eessaa fuute siiman akkasii hordoftoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa mufaajaan akkuma koomentii mata duree irratti argitan jechuudha Sumayyaan piraankiin irratti dareedee hospitaala nageesteetiin mana haakimii keessatti nageestee kaate piraankiin irratti dareedee piraankiin afaan amaariffaatiin irratti dareedee chaanaala guddicha irratti arguun ni mala achirratti argitanii piraankiin irratti dareedee akkamii jettanii dhalaalee arbaa doktoroota wajjin walii galanii iftulleen wajjin jirti isii wajjin galanii mustashfaa hospitaala keessatti dhaqaniitiin isaan wajjin maal jedhanii piraankiin isaan irratti dalagan galgala osoo piraankiin isaan irratti hin dalagin dura shakkii keessa nan hayxe yeroo lama kanaan dura garaa godhatteetiin gara deebi'ee bu'ee kanaafuu yeroo san shakkii keessa nan hayxe wanni akkana bu'uuf ilmoon deebifa taatee gad deebituuf haakimiin jaartoma maali jettee waan adda addaa ofti malee sababbiin dhiira dhallee ta'uu ni mala sababbiin sihii naan jette sillee ta'uu ni malaati maaliif dhayxee hin laalamne naan jette maal laalamaan dhiirati garaa kiyyatti hin qabatu takkaa jirtu eega dhufoofti aan dhalchuu hin dandaati rakkoon takka hin jiru jennaan laaka shakkiin nan hayxetti mee daqiitumaan kootu laalu jettee daa'isiin sharriin isii yaadde piraankiin irratti dalaguuf sharrii yaaddeetiniin maan naan jette kootu naan jette haakimii dhayxee kaatee kaameeraa qopheeffatee doktoroota waliin maratteetiniin na bilbilte mana hakiin beekaa yoo dhaqee seenu faasii godhi jedhaniitiniin waraqaa barreessanii kennanii akkuma viidiyoo kan laalaati. لأنه نتيجة العلاج عندي نتيجة الفحص عندي بين وجيب لي دكتور الفحص يبين إنك ما تخلف. من دور اسمه؟ ما لا تشيل أنا ما تستعتم أنا برا أنت ولا سلامة تشيلنا. يا إيش ما جبر اسمه تسمع؟ حتى لو تشكر إسكازاري من عندك بيستعمل. كيف يا دكتور شوفي أول جابت مرتين سكت نزل. عادي ممكن يكون كذا ممكن أحيانا ممكن يجي ويحصل الحمل خفيف وتسقط بس أنا نصحتك. بس ما تقول مشكلة صح؟ ايوه في عندك انت مشاكل المفروض انك تروح للدكتور وفي دكتور لازم تروح لعنده عشان يوري لك نتائج الفحوصات اللي هنا طلعت عندي انك ما تخلف للاسف لو ما كلفتك اول من فين جابتك اول يا مجمرة شو كنا متأكد ما تكلم كانك مجمرة ولا ترجش نبر ورد كنا متأكد مجمرة اكو عادش من عادش شوف هون اللي تعرف تشلالش قل ما هذا كيف لا لما ستتعرف لما ستتعرف ممكن تسوي مرة ثانية الفحص بس انا من عندي اقول لك روح لدكتور ثاني يتاكد كل لو تفصلنا اللي تسطروا او غلطان او يمكن صار من عندك غلطان صح؟ لا ما كيف غلط الفحوصات لا ما غلط كيف قال ما عنديش غلطان يعني كيف يعني لا روح للدكتور بينصحك هو لو مش متاكد ليش تقول لي اول مش تكلف لحظه احنا ممكن انتم غلطانين صح؟ لا مستشفى كيف اول هذا الفحص جدا مهم على فكره واحنا ما نغلطش بالفحوصات بس انا اقول لك إذا مش مصدق روح شوف دكتور ثاني. أكون فيديو كان أرجتنيت ورقة بريسني فاسي قلنا جاينا كنني نديمه عندي بودا ساعات ديك أمر راسي كنا جرد رولي جراني جراني كم ما هتا بكابو وهند كابو سيرومان دالشوندن ديتو نانجراني تنين نتيمان يو نتيمان كان أنتو رجرا كاب ديرو لما الفوفتي سافي دي بلا بوسه يو سن نتيماني أكاسيتي سافي دي رينو سيجا فدو akkasitti kalaas walitti eega kakkaane booda dhumarratti piraanki ta'uu natti man jechuudha haala kanaan akkuma viidiyoo asirraa argitan kanaan
Pranki ta'uu natti manii yoo natti man ni aaree kalaasan eegas pranki ta'uu beenanii dhiisee alhamdulillah kama dhugaan ta'een jedhee itti dhiisee achi booda pranki kana namoota saameellachoo wamtee hiriitisii amaariffaan achuma irratti dadeede akkasitti maal gooteree amma eega mana galle booda ammallee prankiin addeebiste ammas ar'uma nagoote ar'uma manatti naddeebiste kaameeraa dho'isteetiin lammata prankiin nagoote yaadu jechuudha fakkeenyaaf kaleessaaf yookaan ar'a prankiin nagoote ar'a naddeebite nadagachiiste guyyaa 3-4 nadagachiisteen prankiin nagoote malee karaan yaanni na dhuftee yaada malee ar'uma prankiin nagoote ar'a prankiin naddeebiste yaanne kanaa mana keessoo seene kaameeraa dho'isteetiin haala saniin Alas osoo dhugaa taate kam taate maal jettee gaafii na gaafatte kaate garaa qabanan jette garaa qabanan jettus inki jibdaa jedheen eddaa isiin baatii 4 garaa qabatteetiin na dho'isite maan dho'iste yennaaniin namatti himtaatiin himuun barbaanne maali jettee sodaattee na ijuma namaa kanniin kana jetteetiin amma waa hundaafuu baga gammaddee baatii 4 garaa qabette akkasumas wayyaa garaa qabdan dhugan baatii meeqam baatii 4 akkasii baatii 4 hordoftoota keenya namoonni hawwatanii jirtanii ilmootiin arguuf namoota hedduu koomentii keessanii argina yoom ilmoo dhaltanii maali rabbi ilmoo isin haa kennu maali ta'in du'aa nu gootanii isin hundi keessanuu warra du'aa gootanii illee galatooma isiniin jenna isin jaalannaa isin kabajnaa hundi keessanuu kanaafuu isin maatii keenya isin dhoysuu hin barbaachisu isiniif himna jechuudha Sumayyaan dhugaan garaa qabdi jechuudha kun prankiin na gooten kabaatii 4 garaa qabdi garuu hanga dhalutti yookaan hanga da'utti yookaan hanga baatii 8-9 ga'utti viidiyoon kun gadi dhiifamu naan jettee jirti akkasimi hanga gaafa achi ga'utti gadi dhiifamu jetteetiniin amma baatii 4 jirti gaafa deette yookaan immoo gaafa da'uuf baatii 2 takka hafteef gadi dhiifamullee rakkoo hin qabu jetti viidiyoon jechuudha akkasii kanaafuu Sumayyaa garaa qabda baga gammaddee maali gammaddee እንኳን ደስ ያለሽ ማሊ ገመዴ baga gammaddee garaa gochuu keetiif garaa qaba jettee jirta Bagolin gammanne. Ewa gammanne. Bagolinu gammanne. Gammanne. Ewa akkasi baga gammadde Sumayyaa jechaatiniin akkasitti ammas maali adde pranki makana nama hedduu dalagu deemti amma gattaa'uun hedduu beenuun dareena jirti jechuudha gayyaanii dareena agal kan sa'a 6-7 gandara deemne nama hundarratti yuutubaroota beenuu irratti dareenetti eenyu fa'a irratti dalida amaari fa'a eenyu fa'a irratti dalida eenyu fa'a irratti dalida Kaamila Kulanii Saamiyaa Abdii fa'a namoota muraasa amaari fa'a irratti dalidi namoota muraasa afaan Oromootiin anatu irratti dalaga jechuudha yaada isin fidde kanaan illee maal jedhaani Sumayyaan akkuma kam isin nagooti kan dhaqee nama hundarra godha maaliif prankiin kun waan amma gadi dhiifamneef waan turuu deemuuf tursisnee waan gadhiisnuuf nama hundarra daleeneetiniin lafa kenna amma daleenet ar'uma daleeneetiniin lafa kennaa jechuudha arra deemneetiniin mana hundarra ummu kaanus ummu afnaan ililli namoota arganne Aminaa Roozaa nama arganne yuutubara warra ta'e warra yuutubara beekamu kanneen kana guutu prank ni goona nama mijjee goone amaariffaan isin ni goote afaan oromootiin ni godha osoo viidiyoon tokkichuu gadi hin dhiifamin prankii gosa astaayilii adda addaatiin waa'ee garaa kana ilaallateetiin prankii irra goone kaane achi booda tartiiban isiniif gad dhiifama jechuudha namoonni tokko yeroo prankii tokko ilaaltan arra prankii taate boru akkamitti irra deebitee prankii taate isin gowwaadhuma maali namoonni jedhan koomentii akkana arge fakkeenyaaf amma isin an pranki nagote hospital nagote mana galte manatti sio galto deebite pranki nagote niyyaan na keessan jiru pranki me yaadan deemon pranki mana keessatti yaadan taane immoo na deebite dhufte jechuudha kanaafuu namni eddumaan kaamera dho'isan haa ta'u malee sa'a 24 waan haasaa oolu guutuu bar jirummaan guyyaa keessa jiraata oolu pranki jechuudha kanaafuu wanti xiqqishu wal shawwadu jira jechuudha waan namni hin beenen karaa namni hin beenen nama dhufu jira jechuudha mee isinummaan uf laala waan fakkeenya waan nama yoo haasoftan yookaan waan nama illee waan biraa yoo haasoftanis waa gootanis taate namni ebaluun argu yookaan dhagoo faayettanii waan argitan gochuullee ni mala jechuudha akkuma san prank illee karaa namni hin niyyatin yoo nama dhufan nama dagachiisanii daqiiqa muraasa keessatti nama deebi'anii yeroo lama prankii gochuu hin danda'u jechuudha namni takka prank ta'e akkamitti haakayettan ni jirtan jechuudha waan maaliif waa hunda guyyaa yoo fakkeenya faxar nyaadhe laaqana nyaachuun kiyya niyyataatu maan deema waan irraa oolu miti san prank jedhee yaadaan oolu
laaqana irraanyaa prankiidha ashaan irraanyaa prankiidha lakkayaa yookaan yaalan ol jechuudha kanaaf waan sa'aatiin deeqaan deemaa jiru darbaa deemu keessatti maaliin dhufnee prankii wal goonaa kanatti namni ni yaawaan hin qabneef saniif namni shawwadamee prankii ta'an nam tokko jechuudha akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dubbii isin dheersinee jirra qophiin keenya kanarraa kana fakkaataa isinillee gammachuu kennan waliin haa qoodattaniif jechuudha gaafa amma garaa qabdii prankiin nagoota isinitti himne gaafa deettu. Mushi garaa qabdi ijoollee qabdi. Ijoollee qabdi kostol jino. La ijoollee. Ijoollee qabdi garaa qabdi. Garaa qabdi. Ewa. Mushi garaa qabdi ijoollee qabdi jedhee ilmoo garaa qabdi jedhee jechuudha waanti garaa qabdi kan hin galleefi akkasii hayyee tole siifaa ta'u ijoollee qabda. Gaafa ijoollee qabdu hayyee ulfa baatii afuriitiin na dhageessite anayyuu har'a dhagee kanaaf har'arraa kaasee haga gaafa isin dhattu inshaallah rabbi nagayaan garaa tursiisu rabbi nagayaan kan dhufaa godhu yeroo hin dhufullee ni simannaa isin maatii kennaa isin dho'isinu waan irra jirru guutu takka takkaan viidiyoo daleenu walitti kakkaayatiniin yeroo akkuma isin sa'aatii gadhiisuu barbaadesanitti gad isiniif dhiisna jechuudha yeroo sanni hordoftanii hanga ammaa waan nu wajjin turtaniif galatoomaa isin jennaa isin jaaranna isin kabajnaa ati hoomaa jettan galatoomaa Rabbi siyaa kennu eenyu kennu Rabbi siyaa kennu ijoollee eenyu hordoftoota isaan warroota akkuma anaa ilmoo feetanii fi ilmoo argachuuf hawwitan rabbi isiniif haa kennu jechuu barbaadde akkasimi kanaafuu warroonni akkanaa barbaadan rabbi isiniif haa kennu jedhinka maali warroonni akkanaa barbaadan rabbi isiniif haa kennu warroonni akkanaa barbaadan warroonni akkana barbaadan rabbi isiniif haa kennu Rabbi siyaafii kannu ilmoo isiniif haa kennu ilmoo siyaafii kannu ilmoo ka rabbi onni siyaafii kannu onni siif haa kennu maal kulfa ልብ ይስጣችሁ ይልባችሁን አላህ ይስጣችሁ ከኦኔ ከሰ ከዚህ ቤት ረብ ሲና ከኑ ከሲ ወለጋሽቱ አላህ የፈልጉ ያላህ በልባችሁ ያለውን ይስጣችሁ አሚን አከሲ ኢሲን ጃራና ዱቢሲን ደርሲኔ ነጋን ነው ፍትራ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ነጋቲ فرانك شارك ما انت فرانك أمري أرقص نين انت فرانك أرقص نين أنا استولى والله انا ولا شيء دس على لمدة والله باي استولى ركز نين مسلم والله هي مسجل ترى وش تشنا زاري موراችን ብለሽ አሁን መልስ ይርገድ ያም እርጉዝ መሆኔን ስላወኩኝ ነው ፕራንክ በአንድ ቀን ሁለት ፕራንክ ሰሪ እንደውም ብቻ ፕራንክ ተሰራ አይደለም ያሰይደው እና ምንድነው والله እርጉዝ ምን والله والله يمرش مبروك እና ምን ሄድ በቃ ወይ አንቺ ምን አሳመኝ እንደው አንቺ መሳቢ ልጁ ነው እንጂ በኔ መሰለኝ የተገኘው መጀመሪያ ልጁን ይሰማል ከዛ መጀመሪያ ነው መሰለኝ ያለበት ደፋ ወንድ ነው ሴትስ ይገባል ላዳምጦስ ሁለት አራት ሴቶች ናቸው ወደ ውስጥ ያሉት አራት ሴቶች ምን አራት ነው ያረጋቸው ብቻቸው እንደ የላ አትዋሽ የምርሽን ተናገሪ አንዴ ለማለት ፍራንክ አትወልድም ምናምን ያስ ዛሬ አከምበሽ አትወልድም ብላችሁ ፋስ አወጣችሁ ያወጣችሁ ፋስ የውሸት ነው እሱ ፋሱ የውሸት ነው እንጂ የውሸት ነው እዛ ማለት ምናምን እንትን ያለች ለእውነት ነው እንጂ ምንድነው ነው እዛ ጋር እኮ አይወልድም የሚለው እኮ ነገር የለውም እኮ አለ እንጂ ምን ላይ እዛው ላይ ሲጻፉስ እሱ ላይ ታዲያ እነሱ ናቸው የጻፉበት እና አሁን የምታወሪው ምንድነው እንጂ ምርመራው ምር አሁን የምርሽን ነው የውሸትሽ ነው ሳይዴ ምሬ ነው ሂጄ ያኔ ሁሉ ነገር በየወሩ አራት ወር ኮድ ሆድሽ አያስታውቅም ለምን ያስታውቃል እኮ ልብ ስላልክ ነው እንጂ ያስታውቃል እስቲ አውጪ አውልቂውና ልሽ አውልቂውሽ ነው አውልቂውሽ ነው ልብ